Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sanaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa har'a oduu gammachiisaa tokko qabadhiin isinii dhufeetu jira. Keessattuyyuu warroonni biyya gurguddaa jirtan carraa kana akka qaban ijoolleen keessanillee keessattuu ijoolleen biyyoota gurguddatan jiraatan fira haa ta'u beekumsaan haa ta'u kallattii adda addaatiin ijoolleen miidiyaa kanarra jirtan waliin beektu jechuudha. Keessan sheer godhuun biraan gahaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni chaayinaa laayyaantoo sallaatti faaraa wataatan garatan immoo sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kooti. Warri turtiin afaan agootan hedduu tokko galatooma. Warroonni immoo chaayinaa kanarratti darbee fayyadamnee jirra jettanillee dhugaa keessaffaa dhuftanii na dubbistan koomentii adda addaa babbareedaa naa barreessitan dhugaa ani isinan eebbisa waan biraa homaa waan isiniin jedhu qabu bakka yaaddan rabbiin keessan isin haa gahu. Ilmi namaa ilma namaati gaafa ilaalcha gaarii qabaate kaayyoo fi karoorri isaa galma isaa gaa ilaalchi sinnaaf qabdaniin kabajaa sinnaa qabdan addaadha. Hedduu tokko galatooma dhugaa karuma kamiinuu biyyuma kam keessayyuu kan jirtanii akka yaaddanitti akka rabbiin isiniif jaalatetti bakka yaaddan rabbiin isin haa gahu isiniin jecha ani kara yaada kiyyaa ittan deemaa har'a ka tarkaanfadheetan. Kiiloomeetira 100 deemee Finfinnee galee har'a oduu wayii Finfinnee isinii fideetoo dhufe jechuudha. Dhugaan isiniin jedha egaa yeroo kana keessa suuraa Finfinneetitti manni kaartapilaanii hin qabu ijoolleen keenya irratti ijaaranii yeroo baay'ee arginee irra jechuudha. Lubbuun namoota baay'ee irratti darbee namoonni baay'een dhumatee keessattuyyuu ijoollee keessanuu dhuftee natti matteetuyyuu jira jechuudha. Naannoo Finfinneetitti kan ijaartee biyya Arabaatii galtee yookaan namoonni beektanillee ni jirtan. Manni ishii irratti diigamee indaganaa biyya Arabaatti deebitee ta'uu fi didee indaganaa ji'a sadiitti deebitee biyya galte meeshaa wajjin tankaraatataa jirtu hundatu jira jechuudha. Har'a maalan isinii qabadhee dhufe mana kaartapilaanii qabu mana seeraa bootaa kana bu'uura irratti bu'ee jira argitaniitoo jirtanii manni irratti hin ijaaramne hoomtuu wanta biraa homaa kan hin qabne kan warra kaartapilaanii qabu isuma dachaa bitee deebisu osoo hin ta'in warruma abbaa lafichaa. Nuu dabarsii gurgurachuu barbaannaa jedhaniit natti dhaammatan jechuudha. Isaanillee warra namarraa wal barreedha jechuudha. Hiriyaatiyyaa firaadha jechuudha warri suni. Kanaaf ishii mee karaa miidiyaa keetiitiin ijoolleen hoggaa barbaadan dabarsii gurguratanii ittiin hojjechuu barbaadu kan jedhanii naga jechuudha. Akka argaa jirtanii lafa wanniidhaan addaan baasamee shanashanamee taa'edha jechuudha. Gatii isaallee isinittan himaa an akka kootitti ijoollee keenyatti yaa ulfaatu malee warroota qabaniif gatiin baay'ee salphaadha jedhee tayyaadha. Naannoo Finfinneetitti eessa naannoon kun jechuu dandeessan hunda isaatu isinittan hima. Obsaan dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Piliis carraa kana gaafa argitan dhaggeeffattanii qofa hin danda'u jettanii biraan darbina. Warroota danda'an biraan gaha. Maaliif ormi bitachuurraa ani waan akkasiillee hin qabu jechuun. Maal jedheetan isinii ibsa namoonni biraa yookaan karri biraa dhufee fayyadamuurraa odoo wal fayyanne baay'ee tokko gaariidha. Maal nuti hoogalle Finfinneetti hoggaa garre naannoo Finfinnee suuraa ishiitti hoggaa qabanne dhugaan isiniin jedha maal rakkoo maalii qaba dhugaa kanaafuyyuu bitannee itti fayyadamnu dhuguma shamarri keenya gatii kana nutti nu ulfaataa nan beekaa humni keenya bakka san hin gahu sababbiin isaa kan argannuu fi yeroo baay'ee. Haalli nuti qusannaa keenya baay'ee rakkisaadha. Hunduu yeroo baay'ee irra deddeebiin hin ta'in gargaarsantu nutti baay'atan waan ta'eef jechuudha. Garuu warroonni biyya biraa jiran baay'ee salphataa fi akka bitatan ammallee biraan gahan isiniin jechuu jaaladha. Naannoon kun eessa hoggaa jettan sabbata. Sabbata keessa akka argaa jirtan yeroo kana keessa manni kiraan sabbatatti haga qarshii 5,000 jechuudha. Achi jiraatti ijoolleen waan ta'eef ijoolleen nan beeka waan ta'eef haga kiraan manaa kiraa bittaa miti kanas nitti himaa ta'u jira jechuudha. Kiraan ji'aan ati kafaltuyyuu kanaadha. Yeroo kana keessa qabaattee kilaasii 3 kilaasii 4 odoo kanarratti ijaartee ati hoggaa odoon guutiin ayidoonno hoggaa odoon guutiin qarshii kan hindeeffatta hidhee tayyaada jechuudha. Akka tilmaama kootitti sababbiin isaa manni kiraan amma yeroo kana keessa suuraa Finfinneetitti baay'ee guddiidha. Wannuma keessa naannuma burraayyuu tuttuyyuu qarshii amma ijoolleen fira kootii kan ta'an qarshii 4,000 warra kaffalee jiraatu jira jechuudha. Innuu rakasaadha jedhanii yaadu jechuudha. Qarshii 5,000 waan akkasii baay'ee ulfaata manni kiraanu. Garuu bitanii odoo irratti ijaaraniyyuu faayidaa guddaa qaba. Keessattuyyuu gaafa gibbii wajjin gibbii guutuu isaa akka raayyaatu
qarshiin kan kaffalamu dabilii ji'a ja'a waan akkasiittidha kan kaffalamu waan ta'eef ati takkittumaan qarshiin kun walakkaan isaa sii deebuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu kunis maalinni daldala tokkodha yookaan misooma tokkodha yookaan hojii guddaa achuma teessee hojii guddaa wayii uummatte. Yeroo baay'ee nuti nama dhabuudha malee keessattuu kan akka manaa faayidaa qabu hin jiru. Nama qabaannee mana ijaarree biyaansi akkuma naannootitti qarshii 1,000 hanga 2,000 manni keenya odoo nuu kireeffame kan achitti hojjennu sanirra kan asitti nuuf kaffalamu kuni nuyi maal nuu godhaa nu guddisa jechuudha. Baajata keenya ol kaasaa deema. Gaafa san nu gallee salphumatti hojii guddaa wayii uummannee namaafuu hojii uumuu dandeenya jechuudha. Amma yeroo baay'ee warra abbaa qabeenyaa ofiisaatiin wanta itti fayyadamu tokko hin qabu. Nama fayyada. Maaliifoo itti qacaramta deemtee jechuudha. Abbaa qabeenyaa san biratti qacaramta. Fayyadamte immoo fayyadamte yookaan immoo kireeffatteetti hojjetta bakka hojii hoggaa ta'e jechuudha. Kanaafuyyuu chaansii akkanaa kana sammuu keenya bal'ifnee hojii sammuu keenya bal'ifnee waan akkanaa kanatti yaa ariifannu yeroo baay'ee bakka waa ofitti maruu akka hin deemne bakka odoo akkana ta'e akkana hin taa'amti jennee yoo ofiifuu dadhabne namaaf haa dabarsinu qarshiin meeqa jechuu dandeessanii miliyoona 3 qarshiin. Gurgurtaan isaa siniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaatti warroon ofii dandeessanii egaa ka ijoollee keenya hin dandeessan jedheellee yaadu garuu namoota keessa warra biyya keessallee haa ta'u biyya alaallee haa ta'u warroota danda'aniif viidiyoo kana sheer gochuudhaan biraan gahaa siniin jechuun jaaladha. Viidiyoon tiyya guyyaa har'aa kana fakkaatti daqiiqaa 6 bichaadha. Sheer godhaa wal biraan gahaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtetti nagaa naa ta'a. Bye bye.